Ashama arkafune ordoftoota lideroota gaarii biiftuu tokkummaa jalatti argamtan hundumti keessanii baga guyyaa har'aa geessanis jecha edda akkuma argaatiin jirtan asitti ka argaatiin jirtan lideroota baay'ee hadda ta'ee fi yeroo kamuu qutannoodhaan kan hojjetaa jiran jechuudha. Egaa ka hundumti isaaniitu sagantaa isaanii haala adda ta'eedhaan yeroo isaanii kabajuudhaan haala kanaan egaa mariidhaaf kan deeman jechuudha. Egaa haala baay'ee namatti toluun bashannanarra kan jiran jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu kan mana teessanii raftaniitiin egaa ka yeroo keessan gubaa jirtan dhuftanii yaada yoo nu jijjiirtaniitiin jettan wantoota isin ijaaru argachuu dandeessan waan ta'eef kanaaf yaadni nama tokko egaa ka akkuma beekamu waan guddaa buusuu danda'a waan ta'eef namoota hedduun wal ga'uudhaan yaada yoo wal jijjiiran yaadni eenyumaatiyyuu yaadni namarraa yoo ba'e jechuudha qabeenya akka ta'u beekaa jechuudha. Egaa kanaaf hundumti keessanuu as cinatti argaman lideroota baay'ee ciccimoo ta'anii fi lideroota addaati. Egaa mee lideroota kanninitti mee maaltu akka dhagamee fi yaada isaan isin dabarsan kallattumaan gara lider Kadir isin dabarsa. Mee lider Kadir waan isin jedhu. Okay, leader Galatomi sinjechuun jaaladha. Egaa akkuma leaderri keenya kaasee fi guyyaa irraa guyyaa addaa guyyaa gammachuuti. Akkasumas immoo leaderoota ciccimoo yeroo hundaa kutannoo murannoo qaban fakkeenya isaan leader Amin kana fa'aa godhachuudhaan warroota milkaan maaliif sadarkaa dhaabbata kana keessatti ati kan milkooftu nama milkaa'u faana gaafa deemte ni milkoofta waa'ee milkaan isaatti garuu nama kufee yoo kan gaafatu ati waa'ee kufaatitti mamaa'ee waa'ee milkaan isaa miti. Kanaaf nuti illee yeroo ammaa kana jechuudha leader baay'ee addaa ta'e leader baay'ee cimaa ta'e kana milkaa'insa isaa kan hordofuudha yeroo har'aa kana jechuudha torbeedhaan yeroo hundaa dhufne kan asitti egaa sagantaa keenya geggeessu jechuudha. Akkasumas warroonni mana teettaniitiin viidiyoo kana daawwattan kutannoo murannoo qabaattan jireenya keessan akka jijjiirtan isin jechuudha. Jabaadhaa abdiin kutatinaa abdii yoo kutatas jireenyuma duraanii san keessatti deebitanii gaafa mootu jabaattanii itti fuftanii milkaa'uu dandeessanii see you as the top of the Thank you Galatomi leader Kadir Galatomi jennaan egaa baay'ee kan namatti tolu sagantaa ajaa'ibaa dabarsineeti kan argamnu jechuudha. Egaa asitti argamu hundi isaaniitu lideroota jechuudha. Egaa sagantaa keenya jammaruu fi Galatoma turtii gaarii see you as the top isin jenna. Thank you.